Hojiiwwan investmentii magaalaa Shaggar guddina magaalaa jaarraa 21ffaaf malu kan hordofedha kan jedhan kantiibaan magaalichaa Dr. Tashoomaa Addunyaa kutaalee magaalichaa hunda keessatti hulaawwan investmentii 14 ol qopheeffamuu ibsa miidiyaaf kennaniin himaniiru. Magaalaa kan adda kan isa goomalinni we have development corridor. Development corridor kanaaf design fitneerra. LDP or neighborhood planning could afford ala qopheessaa jira jechuudha. Baay'eesa fitneerra kara hojiitti kan galu ta'a jechuudha. So we have a railway development corridor. Railway development corridor qofa miti commercial development corridor qabna. Amma Koyyee odolaltan Koyyee maybe Ogga kudhan booda yoo laalle Koyyee will be a big commercial center in ta'a jechuudha. Furiin because furiirratti railway achi kan qabnu kan passenger waan ta'eef kan ummata waan ta'eef achi keessatti commercial hub commercial center kara furiitti hin qabna jechuudha. Isa qofa miti kara sabbataatti immoo agro processing center itti hojjenna jechuudha. Bulchiinsii fi haalli kenna investmentii teekinooloojiiwwaniin deeggaramuun haalli mijataan waan uumameef dureessota hojii investmentii magaalichaa irratti hirmaachuu fedhaniif waamicha dhiyeessaniiru. Amma yoo barbaadan magaalaa Shaggar keessatti investmentii qabnu asteenyee ilaaluu dandeenya jechuudha. Asteenyee ilaaluu dandeenya. Softweerii qabna bal'ina lafasaa asuma teenyee ilaaluu dandeenya. Kan ijaarame moo kan hin ijaaramne kan jiru ilaaluu dandeenya. Hojii kan jalqabe moo kan hin jalqabne kan jiru ilaaluu dandeenya jechuudha. So kun baay'ee adda kan ta'e web based database development goneera. Isa qofa miti amma booda waa'ee simannaa investmentiin keenya kan raawwatamu online jechuudha. Hundeeffamaa magaalichaan dura dureessonni lafa fudhatanii hojiitti galan 42 qofa ta'uu kan eeran Dr. Tashoomaan namoota lafa fudhatanii hojiin jalqabiin waggaa 5 fi isaa ol turanii fi seera hayyama investmentii cabsan 600 ol irraa hayyamni investmentii haqamuu ibsaniiru. Tarkaanfiin kan fudhatame waliigaltee investmentii 604 kan ta'u waliigalteen kutameera jechuudha. Dureessota bal'ina lafaa isaaniif mallee seeraan ala qabatan namoota 150 ol irraa lafti fudhatame baankii lafaa mootummaatti deebifamuu kanneen seera investmentiin ala kiraadhaan lafa fudhatan hayyamni 390 ol liiziitti deebifamuu ibsaniiru. Abbootii qabeenyaa lafa investmentii fudhachuun waggooti 5 gad jiran ji'a 6 keessatti hojiitti akka galaniif akeekkachiisni kennamuu ibsa kennamirraa hubanneerra. Agarsiisni carraawwan investmentii magaalaa Shaggarii fi waltajjii marii abbootii qabeenyaa qopheeffamaa akka jirus ibsameera.